Du'aa Qananii irratti poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa mana murtiif dhiyeessee jira. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin wal qabatee shakkamuun to'annoo jala kan jiru kaadhimaan ishee Andu'aalem Gosaa torbee lamaan dura mana murtiitti dhiyaachuun poolisiin yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 gaafatee ture. Manni murtiis yeroo qorannoo poolisiin gaafate kana keessaa guyyoota 13 hayyamuun beellamni guyyaa har'aa bitootessa 26 2025 kan qabame ture. Du'a shamarree Qananiin kan shakkame weellisaa Andu'aalem uffata gaddaa uffachuun mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa ramaddii araadaatti dhiyaateera. Maatiin miidhamtuu kanaa fi namoonni hedduunis dhaddacha kana irratti kan argaman yoo ta'u, poolisiin guyyoota dabalataa fudhadha jedheen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii bakka balaan itti ga'ee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaatti himee jira. Qorannoo reeffaa taasifame kanaanis miidhamtuun kun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeeke jedha poolisiin. Ta'ulleen qorannoon dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun himee jira. Gama biraatiin bakka balaan kun itti qaqqabetti saamuudhaa fudhachuun qorannoo foorensitiikiif poolisii federaalatti erguu fi bu'aa qorannoo kanaa ammoo akka hin qaqqabneef dabaluun himee jira. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa shakkamaa irratti taasisaa jiru akka hin qaqqabneef dabalataan himamee jira. Kanaaf jechas poolisiin qorannoowwan dabalataan naafaa jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamurni ergame akka qaqqabuuf yeroo dabalataan akka kennamuufis mana murtii gaafatee jira. Gama biraatiin abukaatoon Andu'aalem gama isaan immoo bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaatee miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamila isaanii ajjeefamuu ragaan mul'isee hin jiru jechuun falmanii jiru. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa, nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jira waan ta'eef shakkamaan yoo wabiin bahee ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jechuun mormuu abukaatoon Andu'aalem Gosaa himee jira. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin bahee ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin bahuu akka qabu jechuun dhaddachatti falmee jira. Manni murtichaas falmii gama lameenii erga dhaga'een booda poolisiin ragaalee qorannoo naafaa jedhu akka dhiyeeffatuuf guyyoota 12 guyyaa dabalataa hayyameera. Mirga wabii abukaatoon gaafate kufaa gochuunis bitootessaa 29 bara 2017 beellama qabateera. Shamarree Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 1 bara 2017 mana jireenyaa ishee gamoo shanarraa kufuun ture kan lubbuun darbe jechuun BBC'n gabaaseera. Gama biraatiin seenaa addee Burtukaan Tamasgeen jechuun kan EBS dhiyeesse akeekaa siyaasaa akka qabu himamee jira. Qaama duula miidiyaa walirraa hin ceetne yeroo dheeraaf jibbaa uummata Oromoo irratti oofaa jira ofutti jedhu namoonni yaada kennan. Seenaa addee Burtukaan jedhame kan miidiyichi erga tamsaasee booda yuutuubii irraa kaasee jira. Tamsaasa qophii kana hordofee duulli miidiyaalee fi aktiivistoota afaan Amaaraa dubbataniin Yuunivarsiitii Dambadolloo uummata Oromoo bal'aa fi mootummaa irratti godhamaa jira. Miidiyaan seenaa addee Burtukaan jedhee dhiyeesse televezyiinii EBS qophicha erga tamsaasee booda tooftaalee tamsaasaa isaarraa haqee jira. Duula marsaalee hawaasaa fi miidiyaalee garaagaraa irratti godhamaa jiru kana hordofee Yuunivarsiitiin Dambadolloo ibsa baasee jira. Saganticha irratti Burtukaan bara 2013 akka barattuu faarmaasii waggaa 2ffaa kan dhiyaate yommuu ta'u, Yuunivarsiitiin Dambadolloo bara 2017 muummee barnoota faarmaasii inumaa hin qabu jedhe. Bara jedhamee 2013 reefu muummee barnoota faarmaasii banuu kan hime Yuunivarsiitichi Burtukaan barattoota bara sanaa faarmaasii barachuu jalqaban keessa hin turre jedhe. Hojichi maqaballeessii fi gaafatamummaa kan itti hir'ate ragaa malee hojii hojjetame akka ta'e Yuunivarsiitichi ibseera. Miidicha seeranis akka gaafatu ibsee jira. Burtukaan seenaa ishee yoo himattu waggaa 2ffaa barattuu muummee faarmaasii gaaf turtee halkan gaaf tokko barattoota kan biroo waliin dhukaasni Yuunivarsiitii keessatti banamee ukkaamsamuun gara bosonaa fudhatamuu himte. Leenjii waraanaaf barbaadamneeti jette. Garee hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne kana bira waggaa 1 fi ji'oota 6 turuu kan dubbattu haati seenaa kana qaamaa daggalaa kanaan waggaa booda gudeedamuu ishee eertee jirti. Waggaa 1 fi ji'a 6 booda akkaataa hin ibsamiin gara Yuunivarsiitiitti deebitee wal'aansa argachuu himteetti. Achi booda sababa hin ibsamne mooraa barnootaa dhiiftee karaatti baatee kadhachuuf dirqamuu dubbatti. Boodarraa Yuunivarsiitii ishee sun Finfinneetti gatanii jireenya karaarraa Finfinneetti eegaluu himti. Rakkoo isheen himattu kan gaaffii hedduu kaasu kana televezyiiniin EBS bifa diraamaan dabaalee dhiyeessee jira. Burtukaan gaafa biyya ishee Goojjam lixaas Sinaan irraa
Sinaan irraa kaatee yuunivarsiitiitti imaltu maallaqni geejjibaaf qabatte birrii 300 jetti. Bakka isheen kaatee birrii 300 yuunivarsiitii Oromiyaa geessu hin jiru jechuun namoonni garaagaraa qeeqaa jiru. Maaliif maqaa yuunivarsiitii eeruu hin feene? EBS maaliif yuunivarsiitii ishee hin gaafatin yookaan dhoksuu filatee yuunivarsiitiitti yoo deebitu yuunivarsiiticha barnoota ishees akka itti fuftu maaliif hin goone kanneen jedhan faayidaa fi hedduun gaafatamaa jiru. Hanumaan wal qabatee miidiyaan EBS yeroo ammaa kana tamsaasa irraa dhabamsiifamuun gabaafamaa jira.